taati tamu. Garuu maal oliin jedha ummata mujriimaaf ummata gartee rabbi abaareerraa fuudhanii ilma haadha lal. Haati bara san keessan jirtu hin ergan dhagahaan jirtu achi hin jirtu. Ka isa dura dhaabbatu ka silaa waa jedhuun isaan hin jedhu eenyuun jedha haadha manatti gartee haadha isaatiin jedha bara. Ummaan tante ummaatii bara ummaan haati nama kamiituu haadha. Intala namaa ka garafu zinaa daladdee jedhee ibar jaartii tantee usin zinaa daladdee qabdee rabbi sitti hin fidin itti dhufte bara. Yoo biyyi hukumii qabaattee waa goo taate achi geessa yookaan hiittee biraa lixa yoo nama rijaala jabaa taate yoo jagna taate nama dhugaa taate. Eega namni waan biraallee hin godha baritti bu'ee illee san daaressee waa hin godha. Garuu jaarsa jaartii ofii qabee yookaan jaartii jaarsa isaa qabdee waa gootu nagarreen. Aalul zinaa ofii zinaa deemu jala inni barsanii aalul zinaa dalaguu deemu yookaan isiin diddee kabraa zinaa itti dalagu arge bar isiillee innillee wanni yaa'u wal jala yaa'ee guuree waan kana dalagu hundinuu aalul zinaadha. Warra zinaadhaan dachii tana balleessee biyya arabaa kana keessatti dawfolchaa tana jedhee irraa bu'a. Ustaadha gartee bakka dhugaa jiranii Dr. Abdul Shakur rabbi jannataan isaa naa qananiisu waggaa yoo xiqqaattee 15-20 deemnaadha. Kaleessinee Keeniyaa turree gaafas paaltook jedhanii jira qalaasaa turan gorsa kennaa turan. Wallaahi waan jenne jedhan waan asii Itoophiyaa irraa achi yaa'u kana itti nutti illee fidinaa namuutti nu waaminaa jenne jedhan wallaahi. Hadhanii jiran Dr. Abdul Shakur, Dr. Jeylaaniin faati hedduun olumaayina as keessa jirtan warra as keessa jirtan waan an haasawu Suud Arabiyaa, Makkatul Mukarramaa, Riyaad, Jidda bakka hunda jirtan waan Mustafaan haasawu kana ni beektan jechuudha. Maaliif kun dalagame? Diinii keenya balleessuuf kaleessa mootummoonni dhaabbichuun dura dabranii asirraa warra amantii biraa qabu erganii Mahammadiif Abdalla Faaxumaa itti baasanii dalagaa turan. Hadha keenya itti gajjige mujriimu. Kanaaf akkasii warri gurbaa san akkas gootan namoonni magaalaa san jirtan nama isarra akkas dalagellee wallaahi zaalimni nama san caalu an addunyaa irratti zaalima jagna san caalu wallaahi an takka nama zaalima nama san caalu hin jiru jagna akka jiru san gurbaa bareedaa san lafaa dhufaa ka boru hamilee eeggatu ka boru fuudhee ilmoo horuu deemu jagna boru bakka guddoo dhaquu deemu nama rabbii suduu jabu irdii isaa gabbaaftanii maxxansitanii taa eeggadhaa warri sheer gootanillee taa eeggadhu atiin akkas gootellee eekaa ta'uu baate dhaqi olumaa gaafadhu suma ta'uu batteeyyu viidiyoo san guuruu dandeettaa hin dandeettu wallaahi irdii san deebisuu hin dandeettu wallaahi namni sun bari yoo ta'uu bate توبة إسا ربي كيبالي نداما إني تديبو ربي بالأجري قدو ربي رقبا مجأيو قرتي نبي ربي على الصلاة والسلام زنا دلدي ألفك عبدو التروفتي يا رسول الله جتي نبي ربي على الصلاة والسلام بديدة لقيها الدين الرقابي نبي ربي على الصلاة والسلام جلادي دل إتي ديبت مالي هتوبة توبر بعدين ياف كان تك كتتك إيمانك عبدي كت دلدي مجوج عتي دلدي لال إيمان سينك عبد الله أنا سيو صوتاتي بيت تفونيتي قرب اللي أنا كوشان سين نبر يسين كان نبي ربي على الصلاة والسلام أكتو بتوف أور كان ديد لكيتن أيدينا هدينا ربي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وني مالي أجاسني إنغرتي وكراين الجيسو هدينا الرابو مالي توبا متيت قراني تاني قدتي مال جانين غافر قال غافة ديتي دي بيانين دائما تبقى قوتي بوفتين في الدين دفت يا رسول الله كنو داي هدينا الرابي ملتين دائم نجال ما هاقا وقلم هاقاو هرمكيتي نغزقا هرموسي دي بيانين قافو وقال ما حتى جن إنو فتن ملي وقا ور ilmoo qaba waga ilmoo nama mi ooftu garte silaa ilmoon sun hawattee timi oofte jiru addunyaa tan achi deebitee yaadattee toobadhetteen lin kun hundi chaansii kennan fiiddee dhufte jechuudha nabi rabbi salaatu wassalaam nama daa'ima guddisu godhanii fiitiin haddiirra dhaaban gaafa nabi salaatu wassalaam haddiirra dhaabe
namoonni hedduun irra salaannaan nabi rabbi salaatu wassalaam yaa rasuulullah intala zinaa daladde irra salaatte jedhaniin nabiin dalanii lolan ajrii isiin qabdu rabbi bira sadarkaa isiin qabdu osoo beektanii nabi rabbi salaatu wassalaam laal zinaa dalaguma bara ilmootu ilma zinaan dhalate garaa baye ati eessa dhadhaadha yoo namni kun toobatee atiin hadha sheer gootu itti shaqqaaddu ilma dhiiraa hiitee ka hidheemi bara atiin sheer gootu komantii kennitu hadha itti kofaltu sun gaafa namni kun toobate ni toobata wallahi maal tooba ni toobata wallahi ati hoo eessa si fuuti biyyeen eessa dhadha akkam goota isa dhiifama gaafachuu qabda beektaa dur irdii isaa hadha onna goote san yoo inni siin dhiifne rabbiin zulmii haraama ofirra godhe jedhe kaaliqu samaawaati wal ardi zulmii eekbar zulmii jechuun maali beekta haqa namaa ati tuyte abbas sii dhiisa malee rabbi siin dhiisu wallahi ta'u fi rabbiin yoo fedhe si araaramaa yoo fedhe si akka taate garuu haqa namaa takkallee rabbiin siilleen dhiisu ofirratti haraama godhe jedhe abbicha sii dhiisa soo yoo namni kun hadha jagni sun toobatee inni qulqullaahee gaddeebi'e ati hagammi kaataa dhadhattee nama san faanarra jiddee eeka amma sii dhiisuu qaba inni toobaa rabbi deebitee toobachuuf kaa amma nama tokko kanamaa wal dhabe ka ati nama saniin araaramte eega nama saniin araaramte deebitee bakka dhimmi ilaalu wayyu gogoo mootummaa harkaasii fuudhan barbadii ati balleessite karaa gubbaan nama jeexan biyya faranjii jira wanni akkanaa yooti namaa karaa gubbaan wal tumte maali himatamta nama san tumuu ni himatamta badii balleessitee ummata biyya sanii jeequ ummata miiliyoona akkasiitiin karaa gubbaan nama tuquun jechuudha harkaan mootummaa yoo namticha araaramtee heeratti cabsite ka biyyaatiif si barbaada yoo maal godhuu qabdare amma namtichaan araarame heerri mootummaallee dhiifama naa godha itta malee yoo ati dhuftee mootummaan dhiifama naa godhi jette badii namticha daladdee si gaafatan heerri namaa rabbiirraa fudhatamee rabbiin boruu inshaallah asirraa tiyyatti isinii dabra akkasii si gaafata jechuudha cinqii tana maaltu si naqe balaa kana maaltu si naqe akkasii inshaallah na uffolchaa warri waan kana gootanillee wal qaballee wal dhorka warri biyya arabaa kee jirtan gara teennaatiif deebina na uffolchaa dhiifamallee naa godha halkanii isin dheerradhe tagama keennat deebina gama keenna ilmaan oromoo wannummaan isinii cuunfee walitti qabeetuma isinii lafa kaa irra wulfin sarkaa kana geennee adda gartee waggaa torba yaarraami amma waggaa torba kana medduu jiin karaa kana dhufne oromoon waggaa 150 kan bara turte miidiyaan hin jiru malee mujriimuma akkana dachii balleessu kanatu waamuma isin gartan ga'ama dubbanne kana gartee kanuma wanni adda biyyatti illee deemaa jiru amma TPLF aangoo mootummaa yeroo naannoo karaa walqaayitiitiif warroota raayyaa maal kanneen gubbaa kaan kaafne kaan kenna jedhanii uummataan kokkii wal qabatanii wal cafaqu jiran boksiin maaltu keessara wanna amma Tigraay deemu kana kun asii fuudhee achi kaayee akkana goonaa jeneraali baloo isaa dhufu kanan kaafna saniin jijjiirran jijjiirtuu harka wal qabanii harka wal ta'an biizinesa keessara. Uummata Tigraay yaadanii miti. Warra waa waliin dha'ee gabaa keessaa buufatee jiruuf jiraachuu barbaadu jira suufa ittiin jijjiiratee dhiiga ilma namaa kanaan dalaguu deemu namni Tigraay yaadu tokko illee hin jiru. Yoo uummata Tigraay yaadan jeneraalonni kalee asii ariinee galte maqalee galte silaa hadha manguddoon keessaa jirtu waan kalee darbattee afaan buufattee fudhattee ijoollee alaa bakka hundaa qabdii deemteeti nagaan jiraatti. Umriin dhumeera bara ganna 80 90 7 irraa gadi ganna 60 wayi. Naaf folchaa. Afrikaa jirraa kana wana godha inshallah ifaa qaba onna gonna godhu. Naaf folchaa. Akkasii Tigraay keessatti sonni deemaa jiru gabaabdumatti wanni cambaa jiran dalagaa jiranii tanaa jechuudha. Suni asirraa kaatee haga siyaasa forqiititti asiin haga faannootitti haga jawaarfaatti walii hidhatee gabaan akkuma fi dura sanitti deemaa jirti waan haarawan eeginaa.
eessarraa eessa gabaan bakki irraa kaate warri daldala kana guutuu warra TPLF'n illee qabadhu shaabiyaa qabadhu faannoo qabadhu oof eenyu keessan gaashee jawweefaa warra dhagudhu kana warra mana gum'aa dhaqee warra kaleenuun ummata Oromoo kana waan dhibba qara'aa ture Oromoon nu malee hin jirtu nutu Oromoo yaadaa mootummaan hadha jiru kun diina Oromooti qubee nu hidhate nuun jechaa bayan warra qubee nafxanyootatti hidhatee nuun jedhan jechuudha. Adda qubee sanii mootummaa kanarraa baasaniitiin mootummaa hadha jiru kanarraa qubee baasaniiti ufii godhatan immoo qubee makalee mootummaan kun gartee diina waliin hidhate jedhanii ufii kalee qubarraa qaban yoo jettan jarakkalee quba irraa qubee san qabaa jechuudha. Qubee eenyu ta nafxanyootaallee ta TPLFillee ta shaabi'aallee ta Ijiptillee kalee qubee warra qubarraa qabaa jechuudha. Kan isin himaa baani. Adda bishaan Abbaayyaa insha Allah rabbi nuun haa ga'u bultii 15 akkas yoo guddate kaafe. Bishaan Abbaayyaa dhufee biyya ibsuu deema. Takka jedha. Asabillee biyya ofiitii galuu deemti. Ana jala saree isinii madagaa. Asabillee biyya ofiitii galuu deemti. Dhageettu? Akkana gaa'ina dhagaa. Yoo rabbi biraa taate insha Allah yoo guddate bultii 15 bishaan Abbaayyaa guutuu biyyaa ibsuufi. Bishaan Abbaarra maal jechaa turan? Jawaarfa maal cabaate bishaan Abbaa gurguratee jira jedhan Abii. Bishaan gurguratee jedhan bishaan kalee gurguratee jedhan takka. Eega gurgurachoo dhabuun kijiba jalatti ta'e. Hay mallaqa eessaa fuudhee ijaaraa nuun jechaa bahe Jawaar. Eega bishaan Abbaayyaa ijaarame. Laala dhagaa. Ijipti biyya Afrikaa keessaa tokkoffaaf dandeettii qabdu amma dhooftee jisitii nuun jedhan. Eega Ijipti dadhabde amma mootummaa araakii loo baasuuf qophoofnee jirraa jedhanitti qubee nafxanyaa jettu quba kaatanii kunootii cidha isaanii dheengadda beelloo kaatanii nuti heerumnee jirra warra gallee jirraa nuun jedhan jechuudha. Eenyu namni kijibaan amma? Eenyu namni amma gartee saba kana jeeqaa jiru? Wanni isinitti himaa baane kaaragaa walii kaleessinee deemna namni hadha biyyattii tana jeeqaa jiru ilma namaa ajjeesaa jiru saamsisaa jiru eenyu isin jettan Oromooti agar biriin barbaadinaan ifaajinaa warri sooshaal miidiyaa kana gubbaa waccanii waa maxxansitanillee nama keenya ajjeefamu karee fi lafarra harkifamu harreef fe'amu fedhaa ta'u warri dalagaa jiru eenyu dhiiraan isinitti himne tanaa jechuudha ragaan isinii kalee isinii baraa wanni isaan kalee jedhan guutuun maraataa irraa haga gartee waan beekuuf biyya bulchuu hin danda'utti deemamu hadha dikteetara jedhanii sunillee ta'uu dhabdee dikteetara ta'uu takka irraa fuudhan dhabanii jigsinee araakiiloo seennaa gaafa inni jigee biyya tana eenyutu dursaa akkam goonaa baraka janii waan si ajaa'ibu biyya bulchinaan janii bara biyya tana bulchinaan jenne jarri akkasiin jalanna dhaabaa yoo hanqunne biyya bulchinaan nuun hin jenne biyya tana eenyutu bulchaa kanaaf mari'achaa jirraa kanaaf dubbachaa jirraa nuun jedhan. Isinii galee warri kuni ግድቡን አሳልፎ የሰጠ ሰው ነው። አብይ የግብፅ ባለውለታ ነው እንጂ የኢትዮጵያ ባለውለታ አይደለም። ዳጋ ከሌዋን ጀ ዳጌተኒ ኤበር ኡመተ መራታ ከነ ነመ ጎተኒ ሲምቤካ ጎተኒ ወሊን ኢስንሌ ቃኖፍተኒ ነምኒ ኢስኒ ኮፍሉ ዴማ በራ ጀረን ኡመታ waan jedhu hin beekne waan dalagu hin beekne namni kun uumaa isaa keessatti ilmi namaa namoonni isaa kaati ilaaltuun yeroo waa kaxe balleesse yookaan kijibe ni baqata namoonni ati beektuun waan takka yoo harkaa badde yookaan beekee haa kijibuu wallaalee takka lama jedhaa sadi yoo waa balleesse wallaalaa ta'uu kanan beektaniin Oromoon maal jetti takka dhuufuun dhiirummaa lama dhuufuun gadhummaadha jedhan dhuufuu hin baroon. Kadhaa dalagu jechuudha keessa ilmi dhiiraa ni ta'u namni dogongorre hin dalanne jalqaba eenyu dogongorre nama dalagu dogongora garuu hadhallee dogongorre borullee iftaa illee jedhe hadhallee kijibee borullee iftaa illee yoo kijibe eenyu jennaan isaan isin eenyu jettanii an akka itti baradhu aadaatti illee amantiitti illee hundattuu hubannoota hin qaburraa namtichi dogongoraa osoo hin taane malaan nyaattu yookaan hattuudha jechuudha yookaan diina yoo biyyaas deebite diinaa jechuudha maaliif inni waliin dha'ee waa fuudhuu deema.